Gaafa biyya amata kana nu godhanii maarree nu godhanii namni miliyoonni hangana dhume hanganni wal gudeete biitti diigamtee maal taate histiriin kun bargana gana Oromoo rakkatabamu ta'a. Yaa Oromooti if dhageeffadhu dammaqi. Sigal kana bar hayyoonni keenya seef godhu jiranii. Sigal kana bar beeytonni keenya seef godhu jiranii. Sigal kun arrasiif galaa siin galu. Arrawaan gartee ishqiin biroo jooharri biroo si jiruuf jecha kun siin galu jechuudha. Kun siif galu wanna nama so garuu booda siif galu ta'a yes siif gala inshallah. Siif gala ka gaarii siif galu ta'a. Saniifu hayyoonni keenya kana seef godhanii jechuudha. Oromoo gartee ummata jenosaayidii godhu ummata buqqisu ummata gosa xixiqqaa hundarra bobbahee gartee dhukkee godhu ummata gartee galaana namaa hunda biyya gartee heeraayyuu inni lallabdee amata 30 ol seera addunyaatiin gartee jiraattee dirqiidhaan fudhanna jettee nama yaatee nama caccabsuu barbaaddu Oromoo gartee Soomaaliyaa guddoo amata meeqa daangaa isii qabdu dirqiin fudhanna jettee yaatu. Sigalee takkasii addunyaa irratti bara akkasiin maqaa keenya fokkisee uumuu ka'e hayyoota keenyaatu maraataan Oromoo bakka hin bu'u. Kun gartee wanni inni oofu kursiisaati. Inni haga jiraateetuma sigalee dabruu barbaada malee Oromoodhaaf wanni inni dhiisee deemu hin jirtu. Mee Oromoof wanni inni dhiisee deemu sirnuma tokko naa himu fooqii ijaare san dhiisee deema. Fooqii sanuu Amaaraa ijaarate Amaaruma gartee marrasi bobbaasu kana ijaarate maal irraa ichi qaba. Fooqii dhedheertuu Finfinnee keessa dhadhaabbattan qoradhaan. Amma faarsee bulaan tana jala deemee footoo ka'a. Abbaa hin beeku sigalee. Fooqiin sun teenyuuti yoo jette tafayyisaa leellisaa fasiin jaa. Fayyisaa leellisaa goojjoo hin qabu. Taa'ee farshoo dhugee dachii miskiinaa gurguru jira malee. Sigalee. So kakkanaafaatu gartee biyya san bulchaa jechuudha. Kakkanaafaatu namicha san faarsaa jechuudha. Kan ma'aanaa gartee maaltu deemaa jira maaltu hojjetamaa jira wuddan beeku. Saniifuu hayyoonni keenya tana hunda tartiibatti godhanii jiranii yoo inni ka'e maal lafaa qabnaa Oromoonni kasaartee anamma ni haa ta'e san waan beeku. Yoo abiyyi kun ichi sossoohee Amaaraatu kun wal jaaranii jiranii Amaaraan nurra deebi'aa waan juufaa Oromoo rakkisu jira. Oromoo wayyaaneen guddoon sun wayyaaneen addunyaa qabde bulchite sun bulchuu dadhabdeetu amma fannoon ifiifuu gartee ganda wal qooddee waraana gandaatiin yaatu dhuftee Oromoo bulchitii. Wa'if tuffachuu. Isiniin kun humnaan ga qabdaniif hin beeytanii. Haga geessanillee if hin beeytanii. Sigal. Mee eenyuutu hayyama keetii ala Finfinnee dhufee gattaa'uu danda'ame naa. Osoo waboo akkasitti hidhate qabdu wabumaa hun qabaatimme wallaahi billaahi Amaaraa fi Tigreen ganaa deebi'anii biyya san bulchuu inuma hin danda'an. Ka biyya san dhufee bulchuu Oromuma sirna sirriitu dhufee bulcha malee. Sigalee. Wanni kun amma gartee waan gartee piipiin ittiin gartee umrii dheereeffachuu barbaaddu. Mee eenyu lafaa qabdaa? Mee eenyutti geeffachuu barbaaddaa? Adeeroo hayyoota meeqa? Badhaadhina kana keessa bara hayyoota meeqa kan qaallichi sodaa qaallicha kanaatii mataa akka qabatee taa'u jiru. Sigalee. Meeqaa jira? Dhaabuma gullallee jiru. Khadaawwi kana keessa hayyoota meeqa kan daawwit ol bahuu dhoorkee mataa keessa cafaquu jiru meeqaa jira bara. Sigalee. Waboo keessa bar ijoollee wabootu marroo dirriba irraa eegali haga gartee jalatti haga waraana hidhatee yaa'utti ijoollee yuunivarsiitii irraa yaate bara. Ijoollee bara sirna addunyaan itti bulchitu kana addunyaan Oromoo dhiisi addunyaan itti bultu lafa yaa'uu dandeessuutu arra qawwee hidhatee kufee kuffisaa jira bara. Sigalee. Oromoo yoom hayyuu dhabde? Oromoo yoom beekaa dhabde? Oromoo yoom nama waa bulchuu dhabde? Namachi deemee aangoo fudhatu dhabnee baramu. Qaallicha du'ee gartee
zeeroo ta'ee taa'u aboochi deema aangoo fudhadhaa jechuma jirra. Amma sun qophaa'aa jira akka ajaa'iba qophaa'aa jira. Namichi deemee aangoo fudhatu onnee itti horaa jira. Namni barichuma deemee irraa fudhachuu maaltu gartee waan ichi jiraan na ajaa'ibsiisi galee. Amma namichi deemee aangoo fudhatu san uumuu jirra jechuudha. Saniifuu hayyoonni keenya xiqqoo booda gartee akka ajaa'ibatti gartee waan ajaa'ibaatiin gati isinii bahuu deemani andurumaan bahee lallaba gaa'ee ni beektin amala kiyya. Wanni nan juu baatii takkaa fi lama caalaan turtu numa dhufti inshaallah. Oromoon garuu if dhaqqabu qabdi jechuudha. Namicha kanaa wajjin gad deebitee galaanoo maatirkishoo filmaataa waan akkanaa jookii kanaa kana gartee Oromoon keessaa bahuu qabdi irraa guddachuu qabna. Anaaf yeetillee. Amma nuti abiyyi booda maaltu dhufa? Abiyyi booda mootummaa akkam qabaachuu qabna irratti haasa'u jira malee hayyoonni waa'ee abiyyi wajji mari'ataniiti biyya jaaranii waa'ee abiyyi wajji furmaanni dhufa haga abiyyi aangorra jiru furmaanni tokko hin dhufu. Sigale. Haga abiyyi aangorra jiru haga abiyyi humna miliitarii to'atee jiru haga abiyyi baankii biyyattii to'atee jiru haga abiyyi baankii fi taankii harkaa qabutti biyya san keessa furmaanni dhufa yoo jetti ibsobde. Qotee bulaan kiyyaas ka arrarra boruu gibirrina irraa wayyaa waju ka arrarra boruu ni wayyaa wagartee dhiiroo maali jee gartee maraachuu jirtu haga namichi kunichi jiru gibirri sumarra dabalaa deema. Amma khabara dabreerra khabara naaturra guddaami khabara dhufuuturra guddaamaas. Maaliif naannoleen hundinuu gibira kafaluuf diddee jechuudha. Naannoleen Itoophiyaa guutuu gibira kafaluu diddee gibira guutuu kafaluu jiru Oromiyaadha jechuudha. Oromiyaa keessaa sanuu lafoota hanga tokko Harargee fi Baalee fi Jimmaa fi haga qubaan lakkaa'amu jechuudha. Haga qubaan lakkaa'amu malee even bakkii waboon keessa sirri sossoo'ulleen akkana gibiraan gidirfamaan jirtu jechuudha. Addunyaan taatu baay'atarraa murtee jirti jechuudha. Diplomaasiin isaa taatu zeeroodha. Diplomaasii kana diplomaasii ati qabdu laalanii waraana keessi gargaarte addunyaan. Diplomaasii ati qabdu laalaniiti diinagdee ati qabdu nageenya biyyateetii laalanii qo'ataniiti liqii si kennite addunyaan. Sigale biyya fuuldura qabdu biyya fiichara qabdu waliin dalaguun gartee ni barbaachisa jedhanii si kennanii jechuudha. Yoo ati gartee nama gatii qabu waraana gatii qabaatu diplomaasii gatii qabaatu nageenya amansiisaa yoo kan lafaa qabaatu taate sigale addunyaan tun gartee ekonomiin ta'e yoo kuftellee fidaniiti gartee maallaqaa kanatti guutanii ekonomii tana ol sii kaasuu danda'anii. Biyya investarri tokko yoo faarsee bulaa taatu malee faarsee bulaa dachii barbaadaasi abiyyi faarsaadhaa gartee hunolaa lakkattiin isin faarsee jee sigale gartee dhufu yoo taate dhaqu yoo taate malee mee investarrummaan lubbuu qabu ka biyya san diinagdee biyya sanii jijjiiruu danda'u karraa baqatu malee katti baqatu laala. Amma pirezidaantuma Maleeshiyaa kan deengadda abiyyi footoo wajji keessan fudhadhu. Guyya sadi Finfinnee taa'ee baay'ata biyyattiitti fixee achiisa gartee hoteela daawwachiisaa ture jechuudha. Garuu sa'a sadi qofa Keeniyaa dhaqeeti shilingii biliyoona meeqaan investiichi godhee sa'a sadi qofatti investi godhee jechuudha. Maaliif biyya nagaa qabdutti namni investi godhaa jechuudha. Biyya nagaa qabdutti namni qabeenya fi dhangalaasaa jechuudha. Osoo nagaa hin qabne osoo gartee Finfinnee keessatti namni qalamaa jiru namni butamaa jiru osoo gartee buraayyuu beeta mangistii haaraa qaallichi jaarachuu jiru kana jala bulchaa ajjeesaa jiranii osoo gartee ollaan guutuun akkana dhaabbatee firraa si eegu Soomaleen firraa eegdi Jabuutiin firraa eegdi Eeltiraan firraa eegdi Suudaan firraa eegdi Keeniyaan firraa eegdi osoo ollaan guutuun akkana dhaabbatee sigalee firraa eegaa jiru biyya tanatti namni dhufee investi godha kajuu maraataa qofaa jechuudha. Maraataa fi nama hiikaa investii namni investii godhu kun maal barbaada? Nageenya akkam barbaada? Diplomaasii akkam barbaada? Investara fiduudhaaf ambaasaaddaroota akkam diplomaasii akkam nama dandeettii akkam qabu barbaada nama barbaachisaa nama adda baasee hin beekne jechuudha.
Geetaachoo Raddaa akkasitti gartee dubbii xaxaxaxaxa godhee waliin dha'ee deemu dheengadda Aljaziiraan akka godhe gartan. Geetaachoo Raddaa kan inni duraan dhaqiitii dippiloomaasii babbaddee fi maqaa kiyya kana ture kana mee xiqqoollee taatu marmeela udaanii keessaa baasii xiqqoo mee waa saabuna irra babaasii jeen dhaqeetii fi marmeela udaanii keessaan baanetti galchee isaa fi Geetaachoon wal qabataniituma marmeela udaanii kutanii jechuudha. Kanaa booda Geetaachoon Tigraay birallee tufamee jira jechuudha. Tawalwaallee nama dheengadda gartee qeeroo akkasitti arrabsaa ture. Nama gartee arrammoo ciniinnatee Abiyyi dheengadda jonosaa ejjuun akkasitti arra Abiyyi diifeendi godhuu barbaade tawalwa uummata isaa keessallee tufamee jechuudha. Dhumarratti dhaamsiniin isinii qabu abbummaan fedhe taanaan. Abbummaan fedhe. Jesus Christ yoo gad deebi'ee namicha kanaan seef godha jee namichuma kanaa wajji marmeela udaanii kuta malee namicha kana namni seef godhuu danda'u hin jiru. Abiyyi is over. Nagaan jiraadha.